Hello nageenya yaalalla waaqeessni haa wayitu bade wakiya. Naga fayyartuu jirtu fayyaa nagaa keessanii. Baga jiraattan hundumti keessan waan jira buleettiin keessan galanni waaqayyoo haa ta'u. Baga jiraattanii misaa nyaachaa koottaa. Misaa irra chiipsii nyaachaa jira koottaa ishee. Chiipsii nyaanna. Sagalee koo guddisee jira miti. Koottaa chiipsii nyaanna har'a namoonni piranki gochuun waaqayyo na gargaara milkaa'ee. Ada ebbaa piranki gochuun bira. Maalin jiraan beektu? Isa dura baga jiraattanii chiipsii kajeellaan hojjete yookaan misaa chiipsii nyaachuu barbaadeeni. Maalin jiraan beektu? Ati yeroo hundumaa ani amma silkiin shakka waamu ilaallaan nan beektu shiinnaatu beeka. Ilaallaan natti dawwalte shimtu jechuudha. Dawwaltee kaatirrattan cufee. Ati maal barbaaddeeti yeroo hundumaa zimmettee maqaa koo dhooftu hundi kana garuu ifama. Maqaa koo hin dhayinii zimjetteetu mana hamattaa hojiin qabdu ati bakka wannan biraa hojjettu hin jira. Inaarti moo inaartu ati ebba. Nan beektu shiin garuu nan beeka. Wajjiniin ilaalla. Isa dura nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu eebbifama guddadha. Na guddisaa jirtu immoo sinan jaaladha. Biraa immoo waan isinitti agarsiisa samoona kana. Amma miti waan isinitti agarsiisa samoona kana. Amma isinitti agarsiisu. Waay isinitti agarsiisa waan haaraa wayii waan argitanii hin beekne. Hambiraa immoo guddadha sana eebbisu hambiraa immoo warri addisii subscribe gochaa jirtu galatooma warri turtan immoo ilaalaa jirtu galatooma isinitti hin dheeressu daqiiqaa viidiyoo koo dawwadha. Maal akka ishiin jettu wajjin laalla ka chiipsiin koo haftee malee waan haati ebbaa itti wajjin laalla wajjin dhaggeeffanna. Zimmetteetu mana hamattaa bakka ati hojiin qabduu hin jira. Kabit. Naguma. Nagaakan tarabbi. Jirra taa'ee nagumati. Nagaakan tawaaqaa inni jedhu. Nan beektu ani sin beekaate ebbaa miti. Abbaan manaa kee Amsaaluu miti. Akkoo ani sin beekaate nan beektu malee sin beekaan. Qaamaan nan beektu garuu YouTube irratti na beekta. YouTube irratti immoo shumate guyyaa yeroo hundumaa maqaa koo faarsaa ooltu san kan biraa kan bira. Ishuma guyyaa maqaa koo faarsaa ooltu yaani YouTube keerraan argadde silkii kee danda'uu sii dabalee maal yeroo baay'ee maqaa koo faarsiti maal gochiidhaaf jedheetan sin gaafadhadheen. Maal jechuudha maqaa kee hin faarsu? Bakkaan maal akka itti taate hin beeku kaa maqaan koo faangii kee alfa guyyaa deegaa tokko bu'ee hin beeku. Piranki gochuu barbaadde yoo ta'e akkasumas natti himi. Ani maanni baachuudha piranki maanni piranki nani ani waa'ee piranki sii beekaan. Ani waa'ee piranki siin beeku giiftii hooti maalijii maqaa namaa dhaa ol taatu hojiin qabdu moo? Eenyu jedhee maqaa silaata bareedduu koo. Bareedduu koo naan jetti sanuu san aarsaa olte hanqatee kaleessa fa'aa nuti naa eengadda fa'aa nuti naan jechaa oltu wallaaleen viidiyoo kaawwatte. Kaleessa viidiyoo hojjetteera jechuudha. Hojjedheera ijoo kaleessan arge kan maalitti sii beekareen. Ishee amma bakka wannoon jira waan ta'eef buudaan sii bilbilaa ishee bari. Lakki an booda hojii biraan qaba sejjin amma haasa'uun barbaade gifti. Garabbii bakka sassaabaa ta'een jira buudaan sii bilbilaa dhuguma isa dhugaatti. Amma daqiiqaa tokko bichaan ajjin haasa'in siin jedhe anis hojii irra hin jira hojii toon qabuun taa'ee si gaafachaa jira. Ijoollee koo lafatti dhiisee taa'ee hojii haasa'an jira amma waan hin hojjedhu dhabee miti. Sagalee bakka qulqulluu gaafa taa'ee waraabbatte sii wayya jedhanii bara amma caacaasaa sitti dhaga'amaan jiru. Dhaga'aan jira maal duudhaan ana seete moo akka kee yookaan zim jedhee nama arrabsaan waa'ee viidiyoo waraabuu maalitti hin beekaan viidiyoon hojjedhu waan akkanaan beeku giiftii koo ati maqaa koo na illammatan kolfitii simmettee. Duudaa miti ani abboo. Yaa rabbi. Namatti hin ergiin kana. Atin kolfiti simmette namatti hin ergiin hin dogoggorte yoo ta'e hin beeku malee koo maqaa koo keessaa baaftee dhoofteeti gannati na arrabsitu maal akka ta'e naa galuu dide koo ana. Bakka booddee siifan bilbilee sitti ma'inyo akka taate akka maqaa kee dheeyisa arrabsuus ishee jedhu nagannaa ture. Bakka naman kabajjuu jechuudha miti. Irratti cufte jaartiin irratti cufte argitanii ati ebbaa shi na goote nan beektu dhugaa dubbachuudhaaf nati ishii beeka malee.
iddoo sabsabaan jira booddee sii dawwala jettee narratti cufte. Qaanii nama kana ga'u maal jechuudha? Hin kolfiti sanuu. Akkana taate ebbaa naqaan isiti har. Nan beektu dhugaa dubbachuufi jechuun na beektu iyyuu koomentii irratti yoo maqaa koo beekte duraan malee amma nan beektu. Nan kaanee mallatti dubbattu. Nan kaanee pirankiin godhate jedhee pirankiin agoote viidiyoo waraabbattaa ta'e iddoo qulqulluutti naan ba'u waraabbattaa amma miti naan jette na jette. Selaan beektu baraka viidiyoo ta'e wanti beekti waanumani maa maqaa kana dhooftaa jedheen malee narratti cufte maalin jedhanii deebisetti dawwaluuf immoo iddoo sabsabaa wayiin jira jette. Teessu bakka achuma hojii irratti yookaan walgayyii irratti natti fakkaate. Selaallee nama raacha jedhee yaade maalan godhadhee kun narratti cuftee juma keessan turatti. Bakka shuma kanan isinii gadhiisa malee maa gochuu hin danda'u. Naqaan isiti ati ebbaa jedhee isinii gadhiisa. Nan taasifamina isiniin jira. Nama raacha jedhee yaadellee ture. Waan baay'ee ishiitti kararfadhee ture iyyuu nan godhaaf jedhee. Bakka baga naqaan isite ani chiipsii kootti hin deebi'a kaadha ebbaa hojii kee yaaddu. Ani iyyuu hojii qaba beesarastaaru ganaa qaxaroo wayiin qaba deemuufanii. Yaa'u deegaa kudha michaa ishee jiffataa jedhee isaa nyaadhee deemadhee yaadee dhufee ati ebbaa naqaan isite jechuudha. Chiipsii manumatti hojjedheenis akka madaamii ta'u jira. Mana madaamitti yeroo ofuma keenya hojjennu minya. Moo ija isaanii geessu nuuf hojjenne. Amma kaa maal jedha qaama? Pirankiin hojjedhe isiniin jedha? Akkasa isiniin jedhaa wayi? Qo'aa deebisetti dawwala. Nela kaafti? Nelaan kaaftu nama wajjin jirti taana. Namatti ergiin rabbeetti ergisanii. Namatti ergiin rabbi. Nelaan kaastuu ishitti ittiin dawwalu. Yeroo biraan dawwalaa fi maalumaafuu nageenya waaqayyo isin yaa baay'eetu nagaan tura viidiyoo isinitti hin dheeressu. Gaadhee kuma lama hoo taatee iyyuu dhaggeeffadha shuma laala xumuraa nan isa bakka maaliif erga ishiin narratti iftee iddoo biraa jiraattee nan isaa kanarraan kana fi immoo baga jiraattanii baga fayyaa taatanii jira galata waaqayyoo nagaa kooti isinii fooyyoo nama akkan nama ganni qabee jiru fakkaadha. Hara eessa bakka dubboo taa'e. Silaa oolan dhugaa oolan nyaadha nagartanii. Bakka isinan jalladha nageenya waaqayyo si wajjin haa ta'u nagaan tura. Asumarraan immoo fayyoo baga waaqayyo nagaa si hiikesiin jedha. Baga nagaan hiikamtee baga gammaddanii jira isiniin jedha ilmi waan isinii dhalateef. Ilma illee yaada ilmi keenya dhalatee jettanii. Bakka nagaa turaa ji nagaa walloo argu. Qaanii amma nagaa waaqayyo namaa oolchuu maal jechuun danda'a?